وأنها هلال تاتلين دبرت شريان قوتمت دبرت يجو الحديث الحادي والثلاثون حديث صدومي تكيسا عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة وعن أبي العباس أبا عباس تراينس أوديس سهل بن سعد سهل إلما سعد تراينس أوديس الساعدي كما سائدي إرك فماكت رضي الله عنه الله نسر جبا صافا كيس قال نجد جاء رجل قربان تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام نبي ربي فقال نجد يا رسول الله يا رسول الله دلني نكتلت على عمل دلقرت نكتلت على عمل دلقرت نكتلت إذا عملته دلقا سيو دلق أنين كن أحبني الله الله كان جالت إذا عملته دلقا سيو دلق يو دلقا سندلق أنين كن أحبني الله الله كان جالت وأحبني كان جالت الناس نمن اللين كان جالت وأحبني كان جالت الناس نمن اللين آية دبي بريد دوغا نمن اللين سجالت رب اللين سجالتون والبرا جال لما أرغتون غوان أجايبات مؤمن سلافه مؤمنا جب هايا منافق ما جب لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق هايا أكما جاء رسولي مؤمنا warra gartee muhaajiraa kana ansaara kana namni jaalatu waa hin jiru mu'mina malee ka jibbu waa hin jiru munaafiqa malee namni munaafiqaa mu'minan jaalatu gaa faqaala ni jedhe kunoo izhad gabaabbadhu yookaa dantaa dhabi yookaa kajeellaa xiqqeeysi fi duniyaa duniyaa keessatti kajeellaa xiqqeeysi je yuhibbuka allaahu allahan si jaalataa je osoo duniyaaf yaadu halkan yaadaa bulee guyyaallee yaadaa oole ka qur'aanan qaraane ka zikrii hin goone kayaanni akiraa isa qalbii isaa keessa hin jirre dunima tana yaadaa yoo ole isimaaf jecha garte yoo maraate gaafsangaa rabbi biratti jibbame jechuu kajeellaa duniyaa keessatti qeeysanii waan argatan alhamdulillah jedhanii yeroo ufii gartee sa'ata lirabbika sa'ata linafsikaa godhatanii takka ibaada rabbiitiif takka gartee lubbuu ufiitiif godhanii akkasitti addaan qoodanii jiraachuu tama lubbuu ufiitiif godhan sanuu yeroma ibaadaa yeroma gartee duuba addunyaa dalagatu sanuu niyyaa kamiin dalagatuu qaba yoo suu qaban niyyaa akiraatiin banuu qaba jechuu ibaada irratti ittiin jabaadha haya miskiina ittiin gargaara yaada akkasiitiin wazahaddan taadhabi yookaan gabaabbadhu yookaan garagali yookaan kajeellaa xiqqeessi maal keessatti fiimaa cinda annaasi waan nama bira jiru keessatti yuhibbuka annaasu yoo san namni si jaalataa je namni yoo san si jaalataa yoo ati nama kana kadhatte galgalallee itti deebite ganamallee itti deebite guyyaallee itti deebite mi'eeffataan garbu warra soddaa liqeeffata jedhani yoo warri soddaadhaa gartee gaafa inni dhufe gaa soddaan gaaguu gartee inni warra soddaatti yeroo dhufe waa jala galchan kabajaadhaaf jecha guyyaa biraallee dhufe salaamu alaykum mee waan liqeessaa jedhan duuba mi'eeffataan garbu warra soddaan liqeeffata jedhan aya yoo guyyaa tokko namni waa sii kenne guyyaa kaanillee dhayxeetuma salaamu alaykum mee har'allee waan san aya borullee dhayxee mee waan san iftaanillee dhayxee waan san yoo jette si jibbee jechuun namni gaaf duraan ati itti dhayxe san kadhachuudhaaf waa kadhachuudhaaf assalaamu alaykum uggoti jetteen wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu seenaa lafaa ol ka'ee kunis taf jee namni kun si seensisan jechuu haya akkanaaf dhufe gaa haja akkanaatiif dhufe yoo ati jette fudhadhaa jedhaniitti sii kennan guyyaa lammeessituu ogguu dhufte assalaamu alaykum uggoti jette wa alaykum assalaam jedhaniitu malaash godhanii salaamtaa seenaa jedhanii seenaa laafutuu takka gaa akkasitti ofirraa seensanii waan akkanaatiin barbaada ogguu jette mee yoo jiraate kennaafi jedhan duuba mee yoo jiraate jecha deebisan gaarra guyyaa sadeessitu ati dhuftee jennaan assalaamu alaykum yoo ati jette afaanuma sosso'e malee salaamtaa'uu qaqaceelloo deebisan tokko hin dhageessu afaanuma sosso'e laakiin afaanuma sosso'a aya wanni seenaatillee hin jirtu lashuma jedhatu dubbataatuma aya yoo gartee waan akkanaatiin qabaa waan akkanaatiin haajameenni jees waan sun bar hin jirtu akka tokko taatee bar akkam taate ollaa tokkoon warqaa fudhate yookaan amma kun olaal jibbe laal jibbe jechuu kadhaan kun itti deddeebisaa keessatti laal
jibban sabide laal haaya duroomi jedhe waan nama bira jirurraa maaliif jennaan yuhibbuka annaasu namni si jaalataa haaya namni si jaalata nama gaaf duraa qorii si jalaa baqatuunitu yoo ati qorii isaa hin tuyxuu arge nyaattu malee siin jabar naa nyaattu malee nama gaaf duraa gartee si jalaa baqatuunitu haaya amma gaa inumaa sittiin fiiga laal hin tuyxuu beekaa mire waan nama barbanii tana bar dalagaa isiidha hin tuyxuu ati beekee sittiin fiiga haaya arabaa kijaa uteela sinaqu malee akka ati gartee uteela kanan seeni ni beeka sinaqu malee jaanni haaya harka qabeetti si harkisaa bar dirqiidha haaya